Tu kabajamtoota daawwattoota BBS irraa qophii addaati qabna. Qophii addaa keenya irraatiin gadda guddaa uummata Oromootti galee caayaa guddaa kan uummata Oromoo irraa jige artistii keenya jaalatamaa qabsaa beekamaa hangafticha artistoota Oromoo keessaa tokko kan ta'ee fi sadarkaa Oromoo bira dabree sadarkaa Itoophiyaa bira dabree sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti beekamtii guddaa kan argate artistiin Oromoo beekamaan Alii Mahammad Birraa guyyaa kaleessaa sadaasa ja'a bara 2022 yeroo dheeraadhaaf dhukkubsatee erga yaalamaa tureen boodatti namoonni hedduun akkuma ammaan dura dhagaa turtanitti dhukkubsataa jiraachuu isaa gama miidiyaalee adda addaatiin himaatee turanii haa ta'u garuu dhibee isarra ga'e kanaaf wal'aanachuu dandamachuu dadhabee guyyaa kaleessaa addunyaa tanarraa gara bakka irraa hafuun hin danda'amnetti gara akiraa deemeeti jira. Alii adeeroo rabbi rahmataa godhuu fi jennaa uummata Oromootii fi uummata biyya teenyaa hundaaf akkasumas dinqisiifattootaa fi jaalattoota isaa hundaafu maatii isaa dabalatee rabbi jajjabinaa kennuuf jecha qophii addaa kana dhimma du'aan boqochuu wallisaa keenya guddaa jaalatamaa Oromoo Dr. Alii Birraa ilaalchisee seenaa qabsoo Oromoo keessatti seenaa bara jireenyaa isaa keessatti uummata Oromootiif maal gumaachan Aliin Oromoof maali waan jirurraa waan takka lama kaafnee kan marii geenyuu fi waan qabannee kan isin biraan geenyu ta'a qophii kana kan geggeessaa isin wajjin turu Shamsuu Bashirii waa'illee kiyya Jamaal Xaayirtuu na wajjin jira gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Abdii Jamaaltu nu faana tura haga dhumatti nu wajjin turan affeerraa teenya tan kabajaati. Jabsi akkuma dura irratti tuquuf yaaletti yeroo ammaa Oromoonis Itoophiyaanis gadda keessa jirti jechuun ni danda'ama. Wallisaa Oromoo beekamaa jaalatamaa guddaa Alii Mahammad Birraatu kaleessa addunyaa tanarraan eega yeroo dheeraa wal'aanarra ture booda boqatee namoonni siyaasaa aktivistoonni dhaabbileen siyaasaa dhaabbileen miti mootummaa qondaaltonni mootummaallee gadda isaaniitti dhagame ibsaati jiranii kana hanga tokko duratti yeroo oduu gaddaa labsinutti seemuuf yaallee turre. Mega arra waa'ee Alii Birraa Aliin Oromoof maali gartee bu'aa inni qabsoo Oromoo keessatti buusee fi waan inni uummata Oromootiif gumaachaa ture yeroon hanga kanatti waan himuu danda'anii miti wanni Alii waan guddaadha alani haguma dandeenye mataa irraa tuquuf yaala kana gaawonni deemu akkatti gaaddisa Oromoo guddaa tokko nu jalaa jige. Galatoomi jaalakiyyaa Shamsuu Bashir dursaa osoo haala sochiisaa akkasuma immoo hojiilee inni gama dinagdee hawaasummaa siyaasaa inni Oromoo impaayera biyyattii akkasuma immoo Afrikaa bira darbee sagantaa addunyaatti hojiilee inni hojjete biraa osoo hin qaqqabin jalqabumatti uummata Oromoo bal'aa akkasuma immoo jaalattoota isaa uummata biyyattii uummata Afrikaa fi uummata addunyaa kan isa jaalatan maatii firoota daangaa hanga daangaatti rabbii jajjabina isiniif haalaatu jechuun hin barbaada carraa kanaan akkasuma immoo maatii fira qaama silaa Alii beekanii fi kanneen Alii dinqisiifatan hundaaf jajjabina hawwaa lubbuu isa rabbii jannataan haa qananiisu jenna. Sagantaa kanarratti waa'ee Alii kaasnee xumuruu dandeenyu garuu yaadannuma akka ta'uuf dirqama dhaloota kanaa nullee warra dhaloota Alii Birraa bocee lafa kaa'e keessaa dhaloota qubee dhaloota eenyummaa akkasuma hojii Alii itti fufsiisan jedhamanii lakkaa'aman keessaa hojiirraa oolchinu haa dhiisnu nama tokko kanaaf seenaa Alii kaasnee xumuruullee baannu waa takka jechuu yaalla. Sadarkaa Aliin dhalootumarraa kaasee sadarkaa biyya keessaa biyya alaatti hojiileen Aliin gama dinagdee hawaasummaa siyaasaan taphataatiin ture hojiilee guddaadha keessumattuu jireenya Alii dargaggummaan kan lubbuu isaa darbee haala dhibee yeroo hedduu deddeebi'ee biyya keessaa fi biyya alaatti yaalamaa tureen lubbuun isaa kan dabre kana wal qabsiisnee seenaa jireenya isaa ijoollummaa artii Oromoo biyya keessaa akkasuma immoo jireenya baqaatii booda gara biyyaatti deebi'ee yoo kaafne yeroo nungaa waan ta'eef hamma dandeenye tokko irraa tuina sana keessaa akka hawaasummaatti dinagdeetti siyaasatti hojiilee kamuu hojii positively ta'e wanti doktora kabajaa akkasuma immoo gaaddisni guddaan Oromoo fi impaayerattii kun hojjetaa ture hojii guddaadha. Sana keessaa tokko lama jennee kaasuu dandeenya siyaasa keessatti maal akka raawwate dinagdee keessatti hojii akkamii akka hojjete tuttuquu dandeenya. Bifa kanaan kaafna siin jechuu barbaada siif dabarseetiin jira. Dhugaadha waa'ee Alii waan yeroo gabaabaa kana keessatti dubbataa turanii miti. Dur yeroo Jabanaa Haile Sillaasee jechuu yeroo dukkanaa san Aliin barnoota irra osoo jiruuti magaalaa Dirree Dhawaatti kadhatee guddatee akkuma beekamu magaalaan
baha Oromiyaa keessaa yeroo adda addaa namoota jajjaboo Oromoof laattu keessaa takka magaalaa Dirree Dhawaati. Akka artistii Noo Goobanaaf hallee warra biqilchite keessaa takka jechuu akka fakkeenyaatti alillee achumaa biqile. Barnootatti osoo jiruuti yeroo sanitti carraa argametti fayyadamuuf yeroon aliin akka uummatatti as ba'uu fi gumaacha isaa gattee dhukkubbii isaa keessa jirtu laalaa isaa tan akka uummatatti baafatuuf sababa guddaa kan ta'e tokko hundeeffama baandii afran qallooti jechuudha. Yeroo sanitti aliin birraa baandiin afran qalloo yeroo jaaramtutti namoota jalqaba gara san dhufanii waan garaa isaanii keessa jiru uummatatti baafatuuf dirqaman keessaa tokko ture jechuudha. Yeroo dukkanaa baatiriin hin jirre sanitti isaan dukkanatti ija dhiibaa ija baasaa namoota deeman wallistoota gurguddaa akka Shantam Shubbisaa Alii Shabboo fa'aa wajjin yeroo sanitti Noo Goobanaa fa'aa wajjin warreen as bahanii baandii sanitti keessatti hirmaatanii uummata Oromootiif sagalee ta'aa turan keessaa Aliin sirboota isaa keessatti waa'ee sirna abbaa lafaa kan zabana fiudaalotaa jechuun sirna abbaa lafaa mormuu keessatti gahee guddaa nama taphataa ture. Sirna abbaa lafaa osuma mormuu osuma wallee isaatiin uummata keenyaaf dhaamsa dabarsuu gurra uummataa buusuu sirni abbaa lafaa dabre sirni waraanaan biyya bulchuus sirni Mangistuu Hayilamaaraamis dhufe jechuudha. Yeroo sanittis waa'ee Mangistuu Hayilamaaraam waa'ee mandar misrataa jee uummata walitti qabus walleelee isaatiin aliin uummata walitti cafallaqanii bulchan kana dura dhaabbachaa ture. Abbaa irree ta'uu isaa himaa ture biyya keessa taa'eeti jechuu yeroo kanatti. Mootummaa wayyaanillee yeroo dhufutti aliin eega biyyaa bahees wallee isaatiin sirnoota 3-4 ta'an dura dhaabbachaa waggaa 50-60maaf uummata Oromoo dammeessaa kakaasaa yoo xiqqaatee jenereeshinii 3-4 ka ta'u qaree qabsootti bobbaasee jechuudha. Kanaafuu shoorri inni qabsoo Oromoo keessatti taphate waan laafaa miti waa'ee jaalala biyyaa sirba inni sirbu yoo laalte sirba janna malee sirbaa miti. Ergaan inni achitti qabu sookoo cimaa qaba. Haalli yeroo inni biyyatti turettis yeroo biyya sirboota isaa keessaa yeroo biyya ambaa turellee hangaan ijaansii arguutti gammachuun koo hir'u waan jiru hunda kaasee sadoo biyya namaa hunda dhiisee biyyoota dhiyaa guddatan jechuu biyya Kanaadaa fi Ameerikaa dhiisee gara biyyattiis galee eega biyyattiis galee osoo guyyaa tokko qabsoo Oromoo tana bu'atti hin sharafin bu'atti maallaqatti hin jijjiirratin hanga lubbuun isaa yeroo dabartutti aliin Oromoof jiraatee Oromoof du'ee jechuudha. Kanaafuu bara 31 dura yeroo bara 1992 akka faranjitti albama Maagiyaa Ruunajji gadhiisantu jira. Sirbi sun baay'ee hanga ammatti haalli muuziqaan itti dhahamee fi haalli ergaan isaa hedduu waan nama ajaa'iba jechuudha. Waggaa 30 dura haala saniin dhaamuuf haala saniin qophaa'u waan nama ajaa'ibu yeroo itti chaartara keessaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo bahee dhiibamee uummanni Oromoo rakkoof saaxilamee namoonni hedduun gama goranii fi gama diiman wallaalanitti alii walleelee babbareedduu waa'ee jaalala biyyaatiif waa'ee qabsoo Oromoo sirbaa uummata keenya gurra buusaa tasgabbaa aliin mataa isatti dhaaba jechuu ni dandeenya nama tokkoo miti inni dhaaba instituutiina mataan isaatu. Kanaafuu haala kanaan dabarsee sirraa fudhadha dubbii alii kana osoo haasa'anii beektaa yeroo nama geessu yeroo bal'aa nama gaafata. Aliin akka aliitti nama uumaan kennama addaa qabu. Nama sadarkaa artii Oromoo qofa osoo hin taane Empaayer Itoophiyaa sadarkaa artii Afrikaa sadarkaa artii addunyaatti kennama addaa nama qabu. Hojii akka inni hojjetee kana qaamni biraa yookiin immoo namni biraa hin hojjete jechuullee sadarkaa itti jabaatutti hamma hanga lubbuun dabrutti sadarkaa Itoophiyaa keessatti akkasuma immoo Afrikaa keessatti namoota kennaa addaa yeroo sadarkaan artii Oromoo teknooloojiin jira keessatti hojiilee addaa hojiilee artistoonni biroo sadarkaa yeroo itti haalli mijataan uumamee meeshaalee teknooloojii ammayyaa'an jiranitti illee dandeettii inni qabu san itti mul'ise yeroo itti teknooloojiin jira yeroo dukkanaatti itti mul'ise sadarkaa itti mul'ifamuu hin dandeenye amanneetii jira artistoonni Oromoo jajjabni Afrikaa fi Itoophiyaa akkasuma addunyaallee itti jedhaa jiranii san qofa miti artistii kabajamaan kun nama umrii dargummaa isaatti lubbuu dhabee waggaa 75ffaa isaati. Ijoollummaan kennama isaa kennameen waggaa kurna jalqabaa keessatti gara artiitti makame waggaa kurna 6 fi walakkaa ol artii Oromoo keessatti dabarse waggaa kurna 6 fi walakkaa waliigala umrii isaati waggaa kurna 7 fi walakkaatti dabarsana keessa hojiin artistii Alii Birraa hojjete hojii jabaadha keessumattuu haalli dhiibbaa fi haalli artistii Alii Birraati wal qabamee yoo ilaalamu yeroo dukkanaa keessatti haalli hojiin hojjete hojiiwwan namoota jajjaba impaayerattiin kanaan dura cimina isaa
isaanii dandeettii isaaniitiif gatii kennuuf dhabde hedduu akka Xaluun Gassisaa namoota akka yeroo sirna durii dukkanaa keessatti yeroo sirna Minilik yeroo sirna Atseewwanii durii keessatti hojiilee isaan hojjetan san Aliin har'a hojjetee qabatamatti lafarratti agarsiisee jechaadha. Sana booda tokko jedhee bara dukkanaa san keessatti gara siyaasa Oromoo qofa osoo hin taane Oromoon siyaasa Oromoo san caala barachuu qaba sadarkaa barnootaan jijjiiramuu qaba jedhee aabaa jennee kaanaa kanumaan jalqabna afaanuma kennaan barannee barsiifnaa jedhee yeroo inni jalqabe sanitti yeroon sun yeroo itti waa'ee afaan Oromoo dubbatan osoo hin taane yeroo itti Oromoo maqaa Oromoo dhahuun gatii si kabalchiisu ture. Haala kana keessa dhaabateeti Alii Birraa jalqaba waa'ee kallattii biraatti dinagdee siyaasa hawaasummaa biraatti osoo hin jeen Oromoon barnootaan of ijaaruu qaba. Yeroo sunitti yeroo dhiibbaan akka malee Oromoorra gara barnootaatiin ture. Haala biyya sanaa keessatti dhumaa hirmaachisummaan Oromoo akka gara fuulduraatti hin baane godhamaatiin ture. Namoota eenyummaan isaa beekaman jabaa akka Alii Birraa irraa kanas akka mul'ata isaanii gara biraatti nu argaa geeddara warra jedhan hedduu dhabamsee waan ta'eef Alii Birraa sanumar dhaabatee bifa sanaan akka Oromoon baratuuf waan akkasii lakkaa'eeti jira. Akkasuma immoo Alii Birraa qofa jennee tokko kabaja Alii Birraa qofa jennee ibsuun hin danda'amu. Oromoo fi Oromiyaadha. Dhaaba mataa isaa danda'e. Akkuma adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biratti jaalatamu sadarkaa adda bilisummaa Oromootti nama gatii guddaa yookiin immoo utubaa Oromummaa utubaa Oromiyaa sadarkaa leecallootiin sadarkaa siyaasa dinagdeetiin hojiiwwan gurguddaa nama hojjeteedha Alii Birraa jedhee irratti dabaluu barbaada. Tole dhugaadha. Aliin waa'ee afaan keenyaan barachuu Aliin barnoota ammaas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa jedha. Yeroo sanitti Oromoon hanga ta'e tokko cunqursaa jala yeroo turetti barnootas dhorkameeti ture. Barnoonni haga kutaa jahaati ol hin eeyyamamuuf ture. Yeroo kanatti adada barnoota si dhorkuun dhaloota tokko yeroo jaamsuu barbaadde dura sirna barnootaa to'attee sirna barnootaa saniin dhaloota cunqursite jechuudha. Dhaloonni fuula dura dhaloonni qaramee barate akka hin baaneef. Yeroo sanitti Zabanaa Hayila Sillaasee keessa Oromoon hanga kutaa jahaatu baratuun hin eeyyamamuuf ture. Kanaaf fakkeenya guddaa ta'uu kan danda'u yeroo sanitti yeroo takka Jeneraal Taaddasee Birruu Oromoon baratuu qaba jee yeroo kaka'utti Akiluu Abtawalde waan jeen Oromoon seene inni. Oromoon haa baratu maqaa isaan nu yaamanii jiran kajittu kana dhiisii jeen ummanni kun yoo barate nun tolchuu akka galaanatti nurra dambali'aa waan kana dhaabii jeeni Jeneraal Taaddasee Birruutti akeekkachiisa hunda kanneen jechuudha. Alii waan kanaatu galeef Oromoon baratuu qabaa hanga kutaa jaawaan jaan kun sirrii miti barnoota nama barateetu mirga isaa gaafata. Mirga yoon baratiin mirga kee gaafatuu hin dandeessu. Kanaaf kana barnoota ammaas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromootaa je. Oromoon yoo barate irbuu warra kaleessaa sana fuudhee hojiirra oolchee osoma hojiitti hiiku wareegame jechuudha. Hanga guyyaa addunyaa tanarraa deemutti guyyaa kaleessaa sadaasa jaabara 2022tti Aliin guyyaa tokko dantaa Oromoo hin sharafne jechuudha. Sirni arra dhiisi sirna abbaa lafaa sirna nafxeenyaa jala taa'ee waa'ee abbaa lafaatis yeroo itti lafa qottee parsantii 75 warra fiidaalotaatiif kan itti 25 fudhattutti dura dhaabbatee sirrii miti yaa abbaa lafaa jee irratti sirbaa ture jechuudha. Sirbaa jenna malee ergaan inni uummata keenyaaf dabarsaa ture karaan ittiin inni yeroo sanitti uummata isaatiif qabsaa'uu danda'u karaa kanaan jechuudha. Karaa aartiitiin uummata miliyoonaan lakkaa'amu kakaasee jechuudha. Sirnoota dabran haala saniin dura dhaabbatee aabaa caa jennee kaana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan barannee guddanna. Je'ee afaan Oromoo hagam takka barnootatti dhufee uummanni Oromoo baratee nama barateetu mirga isaa gaafata. Yeroo sanitti haalli barnoota Oromoo ture haala jabaadha. Fakkeenya yeroo mootii Hayila Sillaasee biyya Tullaa ture keessatti inumaatu Oromoo barnoon addaan eegama. Akka cidii fi ibiddaatti addaan eegama. Seerri itti bocamee irraa eegan Oromoo barnoota. Akka cidii fi ibiddaatti sanuu yoo carraa barnoota argachuu kan dandeetti ergama taate ergama qondaala addaa gaama akka dantaa mootummaan sirraa barbaadutti ergama eenyummaa kee jirteetii baratta eenyummaa kee dho'ifatteeti jechuudha. Sana booda xiqqoo erga sirni Tafarii Mokonnin Garangooti dhufe haalli sun xiqqoo jijjiirame garuu gaafa sanis afaan Oromootiin barachuu hin dandeettu carraan barnoota xiqqoo haga kutaalee muraasa lakka'uu banaa ta'e yeroon sunillee gahaa miti aayidooloojii malee Sillaaseen faallessuuf malee Oromoon akka baratu fedhameeti miti. Waan kana hundayyuu keessa darbee waan kana cufayyuu dhandhamee akka Oromoon waan silaa gochuu qabu gochuu danda'u
Uummata Oromoo qofaa miti Oromoo sadarkaa Itoophiyaatti sabni kun tokkummaa afaan tokkoon ilaalcha tokkoon ideoloojii tokkoon wal kabajee aadaa duudhaa seenaa eenyummaa isaanii kabajee akka waliin jiraatuuf shoorri Dr. Kabajaa Alii Birraa raawwate qooda inni raanfatamneedha waan jechaan akkanatti ibsamus miti. Isa biraa immoo sirboota Alii Birraa keessatti sirbi isaa baay'een sirba jaalalaa sirba akkas jettee ibsuu dandeetta. Garuu sirboonni Alii Birraa tokkoon tokkoo isaanii dhama duubaa qaba. Ergaa baay'ee sabni hin hubatin of keessaa qaba. Namoota ogummaa artii qabaniin muraasa yoo hubatame malee akka sabaattu dhama sabni hin hubatin dhama dhaloonni hin hubatin baay'ee of keessaa qaba. Fakkeenyaaf gama sirba aadaatiin akkasuma immoo sirba siyaasaatiin sirba hawaasummaa hunda leellisuutiin akkaataan Alii Birraa itti weellisaa turee fi akkaataa inni itti Oromoo fi Oromiyaa ibsaa ture poozitiiviidha. Walumaa galatti waan negatiif ta'e of keessaa qaba. Amma sirboota biraa keessatti waan negatiivii agarta. Aliin yeroo hundaa nama jaalala leellisu nama jaalala labsu sadarkaa Oromoottis ta'e sadarkaa addunyaatti sadarkaa impaayera Itoophiyaatti nama jaalala labsu guyyaa takka waan qaama biraa miidhu sirbee yookiin ammoo qeequma inni Alii Birraa hojii isaa keessatti hojjetu yoo agartee hin beektu. Kanaafuu nama dhugummaa nama poozitiivili nama waan qulqulluu fi waan qajeelaa qofa hojjetu akka ta'etti hubadhaan. Dhugaadha. Aliin qaama tokko akkatti keessaa baasee qeequu miti inni uummata Oromoo qaruu barsiisuu waa'ee aadaa sirbaa waa'ee dinagdee sirbaa waa'ee siyaasaa sirbaa jiruuf jireenya uummata Oromoo sirba yeroo haala jiruuf jireenya uummata Oromoo kana sirbu akka nama sammuu keessatti akkanumatti kaayee si garsiise jechuun waa'ee jireenya haalli uummatni keenya keessa jiraataa ture haala namni keenya keessa dabarse yeroo sitti himu hedduu fuulduree dizaayin godhee waan kaartaa kaasatti ni raaga jechuu ni dandeessa. Jaalala biyyaa sirbu bareedina Oromiyaa lafti isii magariitu ta'u lafa gootota lafa jeynoota ta'u lafa qabsaa'otaa ta'u lafa quufaa ta'u yeroo labsu yeroo sirbu Oromiyaa akkamatti si dura kaayee si garsiisaa jechuudha. Kanaafuu wanneen inni ittiin beekamu keessaa'u kanneeni yeroo adda addatti gaa biyya san keessatti namni Alii Birraa hin jaalanne hin jiru. Oromoo qofaa misaaf sablammoonni biyya sanuu kabajaan isaan isaaf qaban hedduu guddaadha jechuudha. Sadarkaa Itoophiyaa bira dabree sadarkaa Afrikaattis wallisaa jaalatamaadha. Yeroo adda addatti badhaasa adda addaa argate yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran Dirreedhawaa fi Jimmarraa doktorummaa kabajaa fudhate kun gahaa miti isaaf gahaadha jechuu keenyaa miti. Haa ta'u garuu haalli keessa jiru gaa guututti haalli Oromoon keessa jiru waa hunda namaan hayyamu haguma danda'an godhanii fi Alii Rabbii jannataan haa qananiisu jennaa uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaa akkasumas uummatoota Afrikaa hundaa warreen isa jaalatanii fi isa dinqisiifatan hundaafuu jajjabinaa kannu isaaf immoo Rabbi rahmata haa godhu jenna. Kana gaa wanni Aliin bara dheeraa sanarratti rasii dabala. Aliin Dirreedhawaa lafa dhalootaa irraa ka'ee artii Oromoo keessa dabree gara Finfinnee jireenya Finfinnee akkasuma immoo jireenya baqaa jireenya biyya baqaa gaafa roorroo fi haalonni jiru hammaatu inni dabarse keessa inumaatu biyya qofa osoo hin taane hojiin inni achitti hojjetellee jabaa hojii gaaraallee haa ga'u eega biyya namaas deemellee Aliin guyyaa tokko jireenya biyya namaa naa ta'ee jedhee qanani'ee jireenya tasgabbii jiraatee hin beeku waa'ee uummata isaatii fi waa'ee Oromiyaa osoo faarsu osoo waa'ee Oromoo qofa irratti hojjetu dabre sana keessa artii isaa keessaa sirba isaa keessaa tokko Oromiyaa biyya abbaa kootii gammachuun koo hir'uu hamman si argutti jedhee sirba inni weellise keessa hedduu kan miira nama tuqu yeroon sun yeroo inni jireenya biyya baqaa ture. Sana booda sirba kana eega weellisee booda osoo hin turin gara biyyaatti deebi'ee dhiibbaa siyaasaa irra turellee dhoofataatumaan gara biyyaatti deebi'ee maaliif lafee fi wanni ekeraan isaa biyya isaa keessa akka ta'u nama barbaadu nama jireenya qananii hin barbaanne osoo Oromoof jiraatu bifa saniin darbeedha. Sana booda yeroo inni Aliin deebi'ee yeroo sirna FDR fi akkasuma immoo OPDO'n biyya bulchaa turtetti laalee haaluma siyaasaa kana dhiibbaa siyaasaatiin ala kana ture ekeraan kiyya biyya namaa kana dabruudha. Haala jiru dhoofadheeti waan danda'e ammas uummata keenyatti tajaajila dhaloota lafa na duubaan dhufan gorsaanis ta'e karaa artii akeekuu irratti haala biyyi sun boru wal wajjin jiraachuu dandeessuu irratti lallabuu hamma danda'e hojii kalee namni akka negatiiviti na ilaalisan poozitiif ta'uu kiyya agarsiisa jedhee dhiibbaa hanga sirni TPLF kufutti biyya keessa jiru san hunda dandamatee gara biyyaatti deebi'ee akkasuma sirba isaa keessaa gama siyaasaatiin impaayeretti Itoophiyaa araarsuu qofa osoo hin taane addunyaa araarsuu kan danda'u rabbi moo namumaa kan seera jallisee haati teenya tokko maaltu addaan nu baase jedhee sirbni sirbu yeroo kamuu Aliin nama boollaa ol jiraatu akka inni ta'u isa taasisa. Kun ammoo sadarkaa
impaayiratti ethnic groupii yookiin ammoo sabummaadhaan walitti buutu akkasuma konfliktiin adda addaa walitti bu'iinsa adda addaa biyya keessatti babal'atusaniif osoo ka furmaata ta'u taate jecha kanatu furmaata. Kanaaf sadarkaa qondaalota mootummaa, sadarkaa qaamota siyaasaa, sadarkaa artistoota Oromoo, sadarkaa dhaabbilee biyyoota adda addaa, sadarkaa Afrikaa, sadarkaa biyyoota biraatti namoonni hunduu osoo ilaalcha siyaasaatiin homaanuu hin qoodin wanti akkanatti bifa kanaan Alii Birraa boqochuu isaa bifa kanaan ibsachaa jiraniif hojii kalee artistii Alii Birraa hojjetetu hojii qaama tokko qooduu miti, hojii qulqulluudha, hojii araaraati waan ta'eef bifa sanii ibsachaa jirani. Hojiilee isaa keessaa hojiin akkanaa kun hojii yoomuun dagatamne, hojii baroota, hojii barri shaarree jechuu barbaada gama kiyyaa waan irratti dabaltee jira. Waan baay'ee irratti waan hin dabaluun qabu seenaan Alii waan ammatti himamee dhumuu miti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf seenaa Alii Birraa guutuu qopheessinee bifa dokumentariitii fi bifa barreeffamaatiinis haa ta'u kan dhiyeessinu ta'a. Ammaaf waa'ee Alii hangana hojjenne keessaa baanes ni ga'a. Seenaa isaa guutuu dhiyeessinee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa biraan geenyu ta'a. Yeroon keenyas deemaa waan jiruuf sagantaan biraallee waan jiruuf waa'ee Alii irratti xiyyeeffatu kana boodas kan qopheessinu waan jiruuf kanaasumaan keessaa baana. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota BBS mariin